ክርስቶስ በተስካነ ከንት ጃለተ ቤክ ነው እንዲገ አሙ መሰነሞ ጃለለ ከኝ ዮኪን አቀመና ከኝ ከሰነት ጃለለ ገርለ ፍሬንድ ሰገደው አንተው ጋር ጃለለ ሰር ጃለለ መናጅራ ሰናፈንዲ ጃለለ መናጅራ ጃለለ ሪያጅራ ጅሪያ Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan nagaan keenya lafa jirtanitti sinaa qaqqabu jecha guyyaa har'aa dhugaa dubbachuu fi barsaa baay'ee jaalannu baay'ee kan kabajnu barsaa Xilaa'oo asitti argamee jira guyyaa har'aa kana jechuudha nu gorsuu isaan waa baay'ee nutti nu barsiisuu danda'u. Kanaafuu hundumti keessaniyyuu warroonni miidiyaa keenya chaanaalii Urjii Tawaahidoo hordoftanii akka dhumaatti viidiyoo kana akka hordoftan maqaa Waaqayyoo Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isin gaafanna jechuudha. Egaa obboleessi keenya baay'ee jaalannuu fi baay'ee kabajnu barsaan keenya nu gidduutti argamanii jiru. Barsaa keenya baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan dhufte. Egaa barsaa keenya dhugaa dubbachuuf asitti nu gidduutti keessummaa taatanii argamuu keessanitti baay'ee gammanneerra baga nagaan dhuftan jenneerra deebiidhaan. Egaa barsaa keenya guyyaa har'aa mee barsaan keenya barsaan Xilaa'oon eenyudha? Ibsa isaaniirraa kaasnee gaaffiiwwan tokko tokko gaafannee deebisaa immoo akka itti nu laattan ta'a jechuudha. Mee barsaa keenya of ibsamee yeroo tokko. Eshi kabajanii nabaamuu keessanitti guddaa galatoomaa jecha ani Daaqoonii Xilaa'oon Kinduun jedhama. Barsiisaa Wangeelaa mana amantaa Baabiftuu Waaqayyo Abbaa Bishooftuu irraan jiraadha. Achirraati kanan barsiisu. Ani gabaabumatti akkasi. Eshi barsiisa keenya dhugumatti eebbifamaa Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos na eebbisu. Egaa barsiisa keenya har'aa dhimmi nuti qabannee dhimma jaalalaati jechuudha. Mee barsiisa keenya jaalalli maali? Jalqabu beekuma isaa irraa kaatii ibsa itti nu laadhame barsiisa keenya yoo isin danda'an. Dhugumatti gaaffii bareedaadha gaaffii isin kaastanii. Jaalala jechuun salphaadhumatti gabaabumatti Waaqayyoo jechuudha. Jaalalli Waaqayyoodha. Waaqayyoo immoo jaalala. Kana yeroo jennu jaalala akkuma nu beeknu baay'een keenya kitaaba qulqulluun dubbisna. Kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu wanta argan jaalala namni hin beekne Waaqayyoon hin qabu jedha yookiin Waaqayyoon hin beeku jedha. Namni jaalala hin beekne namni jaalala hin qabne Waaqayyoon hin beeku jedha. Kanaafuu jaalalli bu'uura jechuudha. Jaalalli ceesistuudha. Bu'uura wanta hundaati. Jaalalli ceesistuudha. Jaalalli dabarsituudha. Galaana dukkanaa, galaana du'aa keessa kan nu dabarsu jaalala. Namni jaalala hin qabne mootummaa Waaqayyoottis qooda hin qabu. Biyya lafaa kana keessatti illee bibirrachaa jiraata. Sababni isaas jaalala waan hin qabneef. Namni jaalala qabu garuu halkan walakkaa yoo deeme illee sodaata. Maaliif jaalala qaba waan ta'eef ni jaallata waan ta'eef. Maaliif kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu mul'ata Yohaannis ergaa Yohaannis gubbaa boqonnaa 4:18 irratti jaalalli dhugaa sodaa namarraa fageessaa jedha. Kanaaf jaalalli sodaa nurraa fageessa jechuudha. Jaalalli yeroo baay'ee jaalala namoonni kan isaan madaalan yoo namni nu jaallate jaallanna yoo namni nu jibbe immoo jibbina jechuudha. Kun jaalala jedhama. Sababni isaas kitaaba qulqulluu keessatti wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:44 irratti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe ani garuu isiniin nan jedha diinota keessan jaalladhaa jedhe warra isin ari'ataniif kadhadhaa warra isin abaaraniif immoo warra isin abaaran immoo eebbisaa jedha. Warra nu abaaranii jechuudha. Warra nu abaaran. Nu immoo eebbisuu. Nu eebbisuu. Warra nu ari'ataniif immoo kadhachuutu nurra jira jechuudha. Kadhannaa gochuufi. Kana immoo eenyurraa barannaa wareegama goota amantii kan ta'e qulqulluu Istifaanos irraa baruu dandeenya. Hojii ergamootaa boqonnaa 7
lakkoofsa jaatama gubbaarratti maal jedha cubbuu kanatti hin lakkaa'ini waan isaan gochaa jiran hin beekanite cubbuu kanatti hin lakkaa'in yaa gooftaa cubbuu kanatti hin lakkaa'in jechaa ture. Innaa Istifaanos irraa kan barannu dhugaa lallabee dhugaa dubbatee waa'ee dhugaaf jiraate Istifaanos. Garuu yeroo inni dhugaa dubbatee dhugaa barsiisee gadi bu'u kan isa mudate dhagaadhaan isa simate. Baay'inni dhagaa adda isaarra ture. Akka cabbiidhaan irratti roobaa ture. Garuu yeroo sanatti namoonni kun waan gochaa jiran hin beekaniiti dhiifama godhiif jedhee nama isa ajjeesaa jiruuf nama boolla isaaf qotaa jiruuf nama kadhateedha jechuudha. Innaa jaalala jechuun kanadha. Jaalala jechuun kanadha. Kana beeknee jiraachuutu nurra jiraata. Biyya lafaa amma keessa jiraannu keessatti isa nu jaallatu miti, isa nu jibbu miti, isa nu jaallatuuf boolla qotaa oolla jechuudha guyyaadhaa guyyaa. Kanaaf jaalalli bu'aa qabeessadha. Namni jaalala hin qabne mootummaa Waaqayyootti qooda hin qabu. Maaliif Kiristoos irraa baruu dandeenya jaalala. Jaalala yeroo biraa yeroo baay'ee namarraa eeguu hin qabnu. Namoonni baay'een jaalala bakka garagaraatti qoodu. Jaalala maatii ni jedhu, jaalala hiriyaa ni jedhu, jaalala Waaqayyoo. Akkasumas mee jaalalli iddoo meeqatti qoodama? Akkasumas immoo jaalalli kun mee garaagarummaan isaa maalidha? Kan maatii fi kan hiriyaa mee garaagarummaa isaanii? Sirriis jaalalli iddoo gurguddaa lamatti qoodama. Jaalala namaa fi jaalala Waaqayyoo jedhama. Jaalalli Waaqayyoo jaalala nuti Waaqaaf qabnu abboommii isaa eeguudhaan, seera isaa eeguudhaan maal yoo na jaallattan abboommii koo eegaa. So seera isaa eeguudhaan yoo isa jaallanne seera isaa eeguudhaan abboommii isaa eeguudhaan akka ajaja isaatti deddeebi'uudhaan jaalala Waaqayyoon ibsuu dandeenya jechuudha. Jaalala namaa inni jedhamu garuu jaalala gosa baay'eetu jira. Booldi ta'ee kan mul'isnu garuu asirratti kan ilaaluu barbaannu jaalala namaa walii galatu ta'e gaariidha. Maaliif jennaan jaalalli sirriidha. Jaalalli haadha manaa jira. Jaalalli haadha manaa jira. Jaalalli hiriyaa jira. Jaalalli immoo namoota hundumaaf kenninu immoo jira jechuudha. Ammoo keessatti jaalalli hiriyaa kuni namoonni baay'een gaaffii baay'ee as keessatti uumuu danda'a. Jaalala hiriyaa kana keessatti jedhanii sanaafan gaaffii kana gaafse. Jaalalli hiriyaa kuni mee namni tokko jaalala hiriyummaa isaatiin akkamiin jiraachuu qaba kan jedhu sanas asumaan akka nu dabarsitaniif. Gaariidha. Jaalala hiriyummaa yeroo jedhamu garla firiindisa jedhamu. Jaalala koo yoo kenne ni arganna. Namni jaalala kenne hin argata jechuudha. Jaalala namarraa eeguu hin qabnu garuu kennuu qabnu. Hiriyaa ofii hiriyaa jechuun just gara haadha manummaatti kan deemtu haadha manaas jechuu dandeenya jechuudha. Kiristoos bataskaana akka inni itti jaallate beekna hundi keenya. Ammuma sana immoo jaalallee keenya yookiin haadha manaa keenya akka sanatti jaallatu. Yoo akka sana jaallanne hin arganna. Waan kenne fudhanna. Namni waan kenne fudhata. Jaalalarraa hin buufata jechuudha. Dhugaadha barsiisaa keenya. Asirratti immoo namoonni baay'een barsiisaa jaalala hiriyummaa kana keessattuu keenya nuti ijoolleen dhiirotaa tokko lama sadi amma deemanitti ga'u. Kun immoo hin eeyyamamaayi. Akka Waaqayyo yookaas immoo akka nama Waaqayyootti jaalalli nama tokkodhaan immoo jaalalli hiriyummaa kun nama lamaan jedhamu akkamittiin gaaffiin kun mee ibsa laattamati yoona? Jaalalli hiriyummaa kun nama tokkoofi. Hunda caalaa kadhaa barbaada. Yeroo baay'ee dargaggoon naannoorraa jalqabee Waaqayyoo fagalataan illee argadheera. Asumaanuu baay'isee yeroo isaanii dhiyaachuu danda'u maatii isaanii wajjin dhugaa jaalala ajaa'ibaati. Yeroo dhiyoottidha karaa gaa'ilummaa kan seenanii. Dhugumatti kana jaalamu guyyaa biraatti fufna jechuudha barsiisa keenya. Eebbifama. Ani warra hin geenye isiniin immoo Waaqayyootti isin haga'uun jedha. Garuu jaalalli hiriyummaa tokkodha. Yeroo baay'ee maaltu jira nuun hin kadhannu. Waaqayyoon jechuudha. Waaqayyoon hin kadhannu. Gaa'illi immoo kadhannaa barbaachisa. Kadhannaa barbaachisa. Inni guddaan amma namni baay'ee
manaaf hin kadhata mana naa kenni jedhee nyaata naa kenni jedhee waliin dhoksinu kun jira. Jireenyuma keenya keessa jira. Yaa Waaqayyo ani mana hin barbaada. Yaa Waaqayyo ani makiina akkasiin barbaada jedhee namni baay'een kadhata. Garuu karoora isaa keessatti kadhannaa keessatti garuu waa'ee gaa'elaa hin kadhatan namoonni baay'ee jechuudha. Inni guddaan garuu waa'ee gaa'elaa kadhachuu qabu. Waa'ee gaa'elaa. Gaa'elaan jilgeenfannee Waaqayyoon gaafachuu qabu. Seera uumamaa boqonnaa 24 gubbaa irratti Iyyaabir hojjetaa Abrahaam ture miti. Abrahaam yeroo dulloomutti ilma isaa Yisaaqiin fuusisuu barbaade. Hojjetaa isaa tokkotti gara biyya isaanii gara Mesopootaamiyaatti dhaqanii erge. So achitti naannoo laga sanatti Iyyaabir jilgeenfateeti kan inni kadhate. Gooftaa koo Yisaaqiidhaaf kan taatu. Haadha mana isaatiif. Maaliif kadhannaa yeroo jilgeenfatee ol ka'u isheedhaa bishaan waraabaa jirtu argee jechuudha. Achumatti kenna. Kanaaf gaa'elaa keessatti kadhannaan murteessaadha. Maaliif kadhadhaa isiniif kennamaa, rurrukutaa isiniif banamaa. Amantanii kan kadhattan hundumaa in argattudha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf itu kadhannee gaa'ela dura itu kadhannee. Gaa'ela keessattis qorumsi jira. Qorumsa saniif immoo wal danda'uudha. Wal danda'uudha. Dhugaadha namni akka kootti nam mudannes nam mudattus. Kadhannaan nam mudannes nam mudattus laphee guutuudhaan yeroo hundumaa jaalallamu mana kee keessatti. Bakka already jireenya keessan keessatti jaalalli moo qabu. Jaalalli moo jennaan. Namni jaalala kenne jaalalan dhabu. Nabu dhugaata dhufu. Yagidimmoo maa namni jaalala naan laanne jedhee dhiphachuun qabu namni. Namarraa jaalala eeguun qabu. Jaalala kennuudha mala. Fakkeenyaaf Yihudaaf Kiristoosin ilaaluu dandeenya. Yihudaan amma yaadattu seenaa Yihudaa beekamaadha. Keessumaa namoota amantaa Ortodoksii hordofan keessatti seenaa Yihudaa barreeffames waan jiruuf beekamaadha. Maaliif yoo jenne Yihudaan nama haadha isaa wajjin ciise seenaa isaa yeroo dubbisu. Yihudaan nama abbaa isaa dirree waraanaa irratti rukutee abbaa isaa istilee nama akkasiidha Yihudaan. Dhuma irratti immoo gooftaa isaallee sobaan dhufee dhungatee dabarsee kan kennedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhugaadhaan isa dhungate. Achirratti dhugaadhaan isa dhungate Yihudaan garuu sobaan dhungatee isa dabarse. Maaliif isarraa barachuu qabnaadha. Jaalala yeroo baay'ee miidhamni keenya nuumaaf. Yihudaan amma dhumisaan tolle. Dhumisaan bareeda. Garuu namoota warra bareedan, namoota warra Kiristoosii wajjin adeemaa turan, warra Kiristoosii wajjin nyaachaa turan, warra Kiristoosii wajjin dhugaa turan. Sagalee afaan isaa keessaa bahu. Ajaa'iba akkasii ture. Warra ilaalaa turan, warra barachaa turan keessaa tokko. Waggaa 3 Yihudaan baratee dhamsaan wajjin garuu lakkaa'ame. Maaliif jaalala sobaa namaa kenne kan? Sonuun jaalala sobaa namaa kennuu qaba. Jaalala dhugaa namaa kennuu qabna jechuudha. Asumaan obboleewwan keenya hundumti keessatti jaalala dhugaa namaaf laata jechuudha. Dhiironnis akkasuma immoo shamarranis jechuudha. Jaalala dhugaa yoo kennine jaalaluma dhugaa sana arganna. Hin milkoofna jechuudha. Eeguun qabnu garuu. Eeguun qabnu garuu yeroo baay'ee jaalala hin kennina malee eeguun qabnu. Mee waa tokko eeguun qabnu. Kiristoos amma mee ilaali. Addaam lakki jedhee baqatee jalqaba seera uumamaa boqonnaa 3 gubbaa irratti Addaam lakki hin barbaadu jedhee jireenya sana keessaa ba'ee adeeme didee sokke garuu achumattuu isa barbaacha dhufe Addaam eessa jirta jedhe qullaa ta'e jira jedhe qullaa ta'uu keessu eenyu sitti mee Addaam isa kanadhaa barbaacha dhufe waggaa 5,500 booda kana jechuunis Galaatiyaa 4:4 irratti yeroon isaa ga'u jedhe. Yeroon isaa ga'u. Yeroon itti Addaamiif waadaan galame jira jechuudha. Yeroon isaa ga'utti Waaqayyo dubartii irraa dhalatee jedha. So gooftaan keenya Yesuus Kiristoos reebicha Addaamiin reebame, qullaa ta'uu Addaamiin qullaa ta'e, salphachuu Addaamiin salphate, du'uu Addaamiin du'eef jechuudha. Nuti baqachaa jirra. Nuti sarraa fagaachaa jirra.
inni garuu numatti dhiyaachaa jira. Maal jedha qiddaasee irrattu maal jedhu jaalalli jabaa ilma samiirraa gad isa buuse hanga du'aattis isa ga'ee jedhate. Jaalalatu isa gadi buuse. Jaalalli jabaadha jechuudha. Waan jabaadha. Humna qaba jechuudha. Humna qaba. Eenyu nu jilgeenfachiisuu danda'a jechuudha. Ati jaalladhu malee eenyuun jilgeenfachiisuu dandeessa. Kiristoosiin kan gadi buuse jaalala. So jaalalli jabaadha jechuudha. Jaalalli cimaadha jechuudha. Jaalala keessatti immoo hinaaffaan hin jiru. Kana beekuu qabna. Namoonni baay'een as keessatti wal dhabu si galee as keessatti garuu yumaadha nama biraa waliin tasaalleen osoo namni tokko asee qiniinnaat kan jedhamu fakkeenyaaf hinaaffaa. Kun wal amanuu dhiisuudha. Wal amanuu dhiisuudha jechuun fedha waaqayyootiin kan hin ijaaramne yeroo baay'een diigama. Wanti waaqayyoo keessa hin jirre yeroo baay'een diigama. Keessumaa hinaaffaan keessaa ba'uu qaba. Dhala namaa keessa yeroo biraan dhufna yoo ejjema waaqayyoo ta'e maaliif inni hirata yookaas na jechuudha.